Hayyee akkam jirtu maatiin chaanala keenya guyyaa irraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira. Viidiyoo keenya guyyaa irraatiin Unit 4 Solution kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So part 1 if 2 Unit 1 kanaan dura hojjenne irratti baay'een keessan Chapter 4 nuuf hojjedhaa jettanii koomentii jalaan nu barreessaa turtanii. So koomentii keessan irratti hundaa'uudhaan nuunis har'a Unit 4 kan waliin barannu ta'a jechuudha. Chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gara barnoota keenyaatti ceenu. Barnoota keenya guyyaa irratti solutionii jechuun maal akka ta'e types of solution illee kan waliin ilaallu ni ta'a jechuudha. So solutionii jechuun makaa kan wal fakkaataatii kan qabu jechuudha. That means it is the mixtures of two or more substances known as solution. So solutions means the homogeneous mixture which have two or more mixtures of substances kan of keessaa qabudha jechuudha. So kana hin beektu kutaa gadaanaatti akkuma kanaan dura barataa turre jechuudha. So solutioniin maal akka ta'e beekamaadha jechuudha. So solutioniin akkasumallee mixtureota yookaan makaa lamman jiran keessaa homogeneous fi heterogeneous mixture keessaati isa kamidha jechuudha. Homogeneous mixture jechuudha. So the other one is solutions have no fixed composition. Akkasumallee composition fixed ta'e hin qabu jechuudha. Solutioniin no fixed jechuudha. Fixed miti jechuudha composition isaa. Akkasumallee solutionii keessatti substance lamatu jira akkuma beekamu. Solvent if solute kan jedhamu jechuudha. That means the substance which is present in the largest amounts of the solution is known as solvent, and the substance which is present in the smaller amounts of the solution is known as solute. So fakkeenya yoo fudhanne ilaalle ashabooni bishaan keessatti yoo bulbulame maalidha jechuudha. Fakkeenya solutioniidha jechuudha. Ashaboon achi keessatti maalidha? Solutiidha yookaan solutii gaafa ta'u ashaboon ammauntiin isaa xiqqaadha jechuudha. Akkasumallee weeterii yoo fudhanne ilaalle weeteriin immoo maalidha jechuudha? Solventiidha jechuudha. Largest amounts of substanceidha jechuudha weeteriin. So walumaa gala solutionii keessa substansota lamatu jira. Isaanis solventiidhaa fi solutii kan jedhaman jechuudha. So however the components of solution should be distributed uniformly throughout the entire solution. So akkuma jalqaba dubbadde mixture meeqatu jiran jedhe lamatu jira. So the first one is homogeneous mixture. That means a mixture that is have uniform composition. Composition isaa maalidha jechuudha? Kan wal fakkaataa ta'edha jechuudha. Maqaa homogeneous keessatti jechuudha. Kana jechuun fakkeenya yoo fudhanne ilaalle suugeriin gaafa dissolve ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan keessatti ta'uu danda'a yookaan ashaboon immoo bishaan keessatti dissolve gaafa ta'u maal argachuu dandeenya jechuudha? Homogeneous mixture argachuu dandeenya jechuudha. Simply homogeneous mixture is a mixture which is have uniform composition, or the compositions of the mixture is the same. The same kan ta'e jechuudha. Homogeneous mixture jechuun jechuudha. Akkasumallee amaloota tokko tokko hin qabaata jechuudha. Homogeneous mixture fakkeenyaaf it has no visibly boundaries. Visibly boundary kan ta'e hin qabu jechuudha homogeneous mixture. Sababni isaa maaliif? The components of the mixtures are what? Mixed and individual atoms, ions or molecules. Sababni isaa componentii mixture sana yookaan kan homogeneous mixture maalidha jechuudha? Visible boundary hin qabaatan jechuudha. Fakkeenyaaf heerii fa sugar solution, salt solution, alloys warreen kana fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Keessumattuu soft drink warreen ta'an warreen akka Pepsi, Coca-Cola fa warreen kun maalidha jechuudha? Visible boundary hin qabaatan jechuudha. So akkasumallee homogeneous mixture malee kamtu jira jechuudha? Heterogeneous mixture is injira jechuudha. Types of mixture lamatu jira. Homogeneous fi heterogeneous jechuudha. Homogeneous jechuun maal jechuudha jedhee uniform composition kan qaban makaa uniform composition kan qabanii fakkeenyaaf saaltiin
weeterii keessatti gaafa dissolve ta'ee jedhu the same dha jechuudha. Uniform dha. Composition wanta sana the same dha jechuudha. So kan biraa inni lamaffaan heterogeneous mixture gaafa ta'u, heterogeneous immoo mixture maal ta'edha? Ija keenyaan arguu dandeenyu different which is we can see the different parts of that mixture. Mixturein sun makaan sun garaagara kan inni ta'ee jiru akka inni walitti makamee hin jirre ija keenyaan kan arguu dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf cirrachi bishaanii wajjin yoo wal makee akka kanaan ija keenyaan arguu wanta dandeenyuuf maalidha? Heterogeneous mixture jenneetu keenya jechuudha. Simply heterogeneous mixture is components of the mixture are not distributed, or you can see the different parts of that mixture is known as heterogeneous mixture jenneetu waamna jechuudha. So the other one is there are two components of solutions in isan jalqaba dubbaddeera. Composition yookaan component lama qaba jechuudha solution inni jalqaba solute dha, inni lammaffaa solvent dha jechuudha. So a solute is a component of solution present in smaller amounts of or smaller amount than the solvent. Solute akkan jalqaba dubbadde solute jechuun maal jechuudhaan jedhe the substance which is present in the smaller amounts of the mixture. Mixture sana keessatti small yookaan substance xiqqaa ta'ee argamu sun maal jedhama? Solute jedhama jechuudha. So the other one is solvent. Solvent is either component of solution that is present in large amounts of, or the component that determines the physical status of the solution. So solvent in immoo akkuma jalqaba ibse substance largest amount qabu jechuudha. That means the substance which is present in the largest amounts of the mixture is known as solvent jechuudha. Solvent fakkeenya akkuma jalqaba fudhadhe bishaan fudhannee ilaaluu dandeenya. Solute immoo maal fudhannee ilaaluu dandeenya? Ashaboo yookaan immoo saaltii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So the other one is 4.2 types of solutions. So solution gosa garaagaraatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. So in this case the typical solution is consists of two components. Isuma amma dubbannee kaane jechuudha. Solutioniin baay'een componentii meeqa qabu jechuudha? Lama of keessatti qabatanii argamu jechuudha. Inni jalqaba solute gaafa ta'u, inni lammaffaa solvent jechuudha. So solute is a substance which is being dissolved present in smaller or lesser amount. Irruma deddeebii taasisuma amma jalqaba irratti dubbanna jechuudha. Solventiinis illee akkasuma maalidha? Larger amount kan qabudha jechuudha. Haa ta'u malee garuu chemistry keessatti solutionii iddoo garaagaraatti qooduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf based on solvent type dhaan qooduu dandeenya. Based on solubility dhaan, based on concentration, akkasumallee based on physical state isaan irratti hundoofne solutionii qooduu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf based on solvent type irratti yoo ilaalle aqueous solutionii fi non aqueous solutionii jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf aqueous solutionii keessatti solutioniin sun maalidha? Fakkeenyaaf solvent in water. Fakkeenyaaf saaltiin ashaboon bishaan keessatti yeroo bulbulamu jechuudha. Aqueous solutioniidha jechuudha. Akkasumallee non aqueous solutionii fa'aa jalatti immoo yoo fudhanne ilaalle solvent is not water. Waterii gaafa solventii ta'uu dhiisu jechuudha. Fakkeenyaaf iodiniin gaafa alkoolii keessatti maal ta'u? Bulbulamu jechuudha. As keessatti wateriin hin jiru. So this is an non-aqueous solution jedhameetu qoodama jechuudha. So based on solventii aqueous solutionii fi non-aqueous solution jenneetu iddoo lamatti qoodna. Akkasumallee based on solubility illee bakka gurguddoo sadiitti qooduu dandeenya jechuudha solution. Inni jalqaba maalidha? Unsaturated solution kutaa gadaanaatti akkuma baranne jechuudha. Unsaturated solution kan jedhamu kun dissolve more solute kan qaban. Fakkeenyaaf sugariin gaafa bishaan keessatti bulbulama jechuudha. Which is sugar in water before saturation to saturate to ta'een dura sugariin gaafa bishaan keessatti bulbulamu. Akkasumallee inni lammaffaan saturated solution jenneetu qooduu dandeenya jechuudha. Cannot dissolve more solute warreen ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf
salt water at mixed limits of the mixture yookaan immoo warreen dissolve ta'uu hin dandeenye jechuudha more solidity keessatti. Akkasumallee inni sadaffaan super saturated dha jechuudha. Super saturated immoo exact solidity warreen ta'an fakkeenyaaf rock candy solution kan jedhamu hin jiraata jechuudha. So warreen kana kitaaba garaagaraa irraa refer gootanii ilaaluu dandeessu yookaan immoo kutaa gadaanaatti kan barannedha jechuudha. So inni biraan based on concentration ilaan illee bakka gurguddaa lamatti qooduu dandeenya jechuudha solution. Inni jalqaba dilute solution jennee qonna which is have less solidity fakkeenyaaf few drops of lemon juice in water fakkeenyaaf droppii xiqqoo kan juusii kan loomii jechuudha bishaan keessatti fuunee gaafa drop goonu jechuudha. Akkasumallee concentrated solution kan jedhamu more solidity warreen ta'an jechuudha fakkeenyaaf isaan immoo strong coffee fa warreen kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Types of solution keessaa based on physical state kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So jalqabarra inni jiru gaasiin gaas kan jedhamu as keessatti state of solution keenya fakkeenyaaf oxygenidha jechuudha. State of solventiin keenya immoo nitrogenidha jechuudha. Fakkeenya gaasii solutionii fudhannee yoo ilaalle heerii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Oxygenii fi nitrogenii lamaan isaaniiyyuu gaasii wanta ta'aniif state of solutioniin kun gaasii jedhamee beekama jechuudha. So inni lammataa irratti jiru immoo liquid in gas kan jedhamu yoo ta'u liquid in gasii keessatti fakkeenyaaf state of solution keenya wateridha. Akkasumallee state of solventiin keenya immoo carbon dioxide dha jechuudha. So warreen kun types of solution based on physical state kanneen kutaa gadaanaatti barannedha jechuudha. So warreen kun chaartii irraa akkuma argamu baay'ee warreen sasalphoo ta'anidha jechuudha. So fakkeenya kan biraa fudhannee yoo ilaalle gaasiin solidii keessatti state of solution keenya maalidha? Hydrogenidha jechuudha. Akkasumallee state of solvent jalatti immoo palladiumii akkasumallee platinumii fa'aa fudhannee ilaaluu dandeenya. So warreen kun example gas in solididha jechuudha. So warreen hafe ilaaluu dandeessu. Kitaaba kana irratti warreen hin barroofne warra jalqaba kaasee types of solution based on concentration akkasumallee based on solubility deeply kitaaba garaagaraa refer gootanii ilaaluu dandeessu jechuudha. So exercise point 4.1 waliin hojjennu. Choose the correct answer from the alternatives given and circle the letter of your choice. So gaaffiin jalqaba what is the solvent in 70% alcohol solution? A water, B alcohol, C sugar, D kerosene. So percentiin 70 alcoholii yoo ta'e percentiin afteeshin 30 maal ta'a kan jedhudha jechuudha. So gaaffiin kuni A'n wateridha, B'n alcoholidha, C'n immoo sugaridha jechuudha. Solventiin percentii 30 ta'uu danda'u solutionii alcoholii keessatti maal akka ta'e nu gaafata jechuudha. So deebiinsa wateridha jechuudha. It is a solvent. So waterii ta'a jechuudha. Alcoholii yoo fudhannee ilaalle alcoholiin immoo gaaffii isaa wajjin kan waliin qabannedha. Sugariinis akkasuma jechuudha. Gaaffiin lammaffaa which of the following types of solutions are possible? Inni jalqabaa solid dissolves in liquid. Solidiin liquidii keessatti dissolve ta'u jedha. Inni lammaffaan gaasiin liquidii keessatti dissolve ta'u jedha. Inni sadaffaan immoo gases dissolved in gas. Inni afuraffaa solid is dissolved in solid. So warreen roomaan nambariidhaan barraa'anii jiran kana ilaalchisee kamtu sirriidha? A'n roomaan number 1 fi number 2 dha. B'n 1, 2, 3 fi 4 dha. C'n immoo 1, 2 and 4. D roomaan number 1 dha jechuudha. So kanaaf iyyuu hundi isaaniiyyuu arfan isaaniiyyuu hin ta'u jechuudha. Solidiin liquidii keessatti maal ta'uu danda'a? Dissolve ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf sugarii yookaan immoo ashaboo fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Bishaan keessatti bulbulamuu danda'a. Gaasii dissolved liquidii keessatti immoo fakkeenyaaf warreen akka carbon dioxide fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Carbon dioxide dissolve ta'uu danda'a jechuudha. Waterii fa'aa keessatti.
akkasumallee gaaziin dissolve ta'uu hin danda'a jechuudha gaazii keessatti. Solidiinis illee solidii keessatti dissolve ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf zinkii fi koopperiin lamaan isaanii yoo dissolve ta'an maal nuuf kennu? Biraasii kan jedhamu nuuf kennu jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiinsa B ta'a jechuudha. Which of the following is not a solution? Solutionii kan hin taane kamadha? A. Milk, B. Brass, C. Whisk, D. Coca-Cola drink. So kun salphaadha. Kanneen armaan gadii keessaa solutionii kan hin taane maalidha jechuudha? Braaziidha jechuudha. Braaziin maalidha? Alloyiidha malee solutionii miti jechuudha. So kanaaf iyyuu deebiinsa B ta'a jechuudha. Question number 4. What percent is gold in 18 karat gold? Percentiin goldii 18 kaaraatii akkuma beekamu goldiin kaaraatii meeqa qaba? 24dha. So kana haala salphaadhaan 18 24 firree dhibbaan baay'inni argachuu dandeenya jechuudha. 18 gaafa 24 firruu 0.75 arganna. Isa immoo dhibbaan gaafa baay'inni meeqa arganna? 75 ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu percentii 75 ta'a jechuudha deebiinsa. Baay'ee salphaadha. So gaaffiin shanaffaa what kind of solution forms when gasoline evaporates in air? A. Gas in gas solution, B. Gas in liquid solution, C. Liquid in liquid solution, D. Liquid in gas solution. So gas in gas solution kan jedhu correctidha. Akkasuma gas in liquid solution illee fakkeenyaaf kaarboon dioxide weeterii keessatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Akkuma jedhedha gaaziin kaarboon dioxideedha, liikidiin immoo weeterii fudhachaa ilaaluu dandeenya. Liikidii solutionii keessatti immoo alkoolii weeterii keessatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Kanaaf iyyuu gaazolinii evaporating air fakkeenya isaa kan ta'uu danda'u gaaziin gaas solutionidha jechuudha. Kanaaf iyyuu deebiinsa A ta'a jechuudha. Gaaffiin inni xumuraa give two examples of gas solution, gas liquid solution and liquid solution. Afurtu jiru amma afuriitti jiru lama hojjennee lama immoo karaa koomentii kan nuuf deebistan ta'a jechuudha. So gas solutionii fakkeenya isaa fudhannee yoo ilaalle fakkeenyaaf oksijiinii fi naayitiroojiinii fudhannee ilaaluu dandeenya. Akkasumallee hiiliyeemii fi oksijiinii fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Warreen kana lamman example gas solutionii jennee fudhachuu dandeenya. Akkasumallee B jalatti immoo gas liquid solutionii yoo fudhannee ilaalle isaan kun immoo kaarboon dioxide weeterii keessatti akkasumallee oksijiinii weeterii keessatti fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Liquid solutionii fi solid liquid solutionii immoo maal akka isaan ta'an fakkeenya lama xumura viidiyoo kanaa jalatti nuuf barreessuun dagatinaa isiniin jennaa. So barnoonni keenya guyyaa irraa kanadha. The solution process kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Agasitti nagaan nuuf tura. Chaanala kana haga ammaatti ilaaltanitti yoo ta'e akka jaallattan abdiin qaba. Kanaaf iyyuu subscribe gochuun hiriyoota keessaniif illee share gochuun dagatina. Nagaan tura.